وامو يوي خطاني ومتخين كرر جينو بباسا نكاسه. welcome guyyo keenya bagana gaan nufte gaawwantoonni akkasii gaafa uumamu hawaasa ofii dhiifama gaafachuun waan uumame sana hawaasa ibsa gochuuni waanuma baratamedha. Thank you galatoomi. Dhugaa jiru garuu walitti himuun immoo barbaachisaadha jechuun. Wantoota waa wayii irraa muranii hawaasa Harargee nutti kaasanii jette san dogoggora sun. Hawaasa Harargee bichaa miti kan isinitti ka'e. Ani iluudha. Guyyaa sana Facebook irra deemtanii ilaaluu dandeessanii namni feetanii haasofni OMN guyyaa irraa OMN aarsaa kaffalchiisaa jedhee katabeetiin jira. Dubbachaan ture. Maaliifi isin sadanuu akka biraa tokko dhuftanii studio seentanii isin bar miidiyaa gurguddaadha. Akkasitti gadi buutanii haasawuu hin qabdan. Yuun ingida maal jedhee haasaa ture Master Hasaniin namitti waay maaliif kabajaaddii kana walirraa fuunaa nuti isin miidiyaadha. Moo bar warruma TikTok irratti ta'anii maasterii itti qaba nama gadi garagalchanii arrabsuudhaan asirratti wantaan takka jedhaa hoolan warruma sana bakka buutanii bar gaafa sana isin annirri fadheeyyuu ani kana TikTok YouTube irra seenee gaafa isin dhaggeeffadhu TikTok keessan jiramoo moo dhugaadhumatti gurruma kiyyaaniin OMN irraa dhaggeeffachaa ture jedhe atis dhuftetti dabalte Abrahaamis isin sadanuu walirraa fuutanii haasawa daa'imni hin haasofne namitti mirqaanaan marmarree jettanii haala kanaan gadi buutanii haasawuun keessan sun Harargee qofaa miti jechuudha. Kan inni rifachiise. Waa'ee Harargee waan haasoftaniif miti baay'ee nuti wanti nu aarsinu. Miidiyaa kana irratti haasofni gadi bu'aan akkasii kun haasaamuu hin qabu. Miidiyaan protokoli mataa isaa guuttatee deemuu qaba. Istaandaardii miidiyaatiin deemuu qaba malee istaandaardii TikTokiitti gad dhufee TikTokuma keessaa yoo barnamni akka gaariitti waa hunda isaa eeggatee jechoota isaa eeggatee naamusa isaa eeggatee TikTokuma kanarraa itti fayyadamu jira bar. TikTokii gadi taatanii isin namoota as keessatti social media TikTok kana keessa jira warra badaa tokko warra guddisa badde tokko asumarra ta'anii haadha nama arrabsaa oolan takka nama xiqqeessaa oolan takka sana taatan gaafa sana isin TikTokii gadi taatanii jechuudha. Gaafa OMN akkas ta'uu arginuyyuu rifanne malee waan Harargee qofaa miti Harargee qofaa miti kan sinitti ka'e. Wallahi anu sinitti ka'eera. Kanaaf ittiin deebiina. Kana qofaayyuu miti waanuma haasuma keessatti istaandaardii miidiyaa keessaa hin bayinaasin ba'aa jirtanii waan baay'ee irratti ba'aa jirtanii. Nama gaafa qeeqxanu isii jedhaa nama qeeqxani. Siyaasa gaafa tanatti tantanu fakkeenyaaf warruma biyya bulchaa jiran gaafa fudhannu isii maal noo dhiisaa waan akkasii isin miidiyaadha isin. Miidiyaa guddicha akkuma warroota miidiyaa kaan akka Deutsche Welle kan akka BBC ta'a kabajaadhaan Dr. Abiy jedhanii fakkeenyaaf qeeqa fedhan irratti haasawu. Namitti amma bilxiqinnaa jedhamtu kun namitti amma isin akkana isinirraa ni eegamu bakka. Miidiyaa yookaan immoo TikTokitti qottaati akkuma TikTokii mataa keessanirra waan feetan haasaa. Ammoo miidiyaa guddaa Oromoon miidiyaa kana qaba achirra teessanii standardii miidiyaa keessaa quality miidiyaa keessaa hin bayinaan isiniin jedha. Dhiifama jetteef immoo sirraa qeeballee jira. OMN irrattis beeksisa yookaan intini OMN baases dubbiseen jira. Bareedaadha. Garuu haasawa guyyaa sana guutummaa guutuutti isin sadan itti gaafatama fudhadhaa namatu muree baasee maalee jechuu dhiisaati. Walumaa galatti nuyyuu dogoggoraan istiidiyoo seennee balleessinee jedhaati. Akkasii hawaasni Oromoo guutuun dhiifama isiniif godha malee Harargee qofaa miti. Ani iluudha.